akkasitti dubartiin takka sarbii qabdi kan jedhan achitti biyyatti fixattee wal guurtee uftee asitti immoo deebitee wal fuuti. Erdeera. Nurratti muudii qabatti kun akka waan tukkusii wayii taate waa gurrachuuf taate ta'e waan maal siin taate hin beeku. Kafana aftee kun akka beelloo. Jaartii dulloomtee manatti qoobe akkamitti birrii baatee sargii horaa fedhe dhiira akka. Maal sargiin birriin kan Oromooti kan isaatiin maal baasa dirhamata kan baasa bara. Daa walitti aggaacaniiti. Walitti aggaaca'uu baannan buloofsi godhan. Qalladdaa. Dubartii Dubaay kana malee maalti yoomse? Aggaacate. Ati bar asliin bar Itoophiyaadha gara Kaayiroo fida birdilibsi. Isini galee this is minus mock 100% falan. Itoophiyaadha birdilibsi gara Kaayiroo fida laal asli. Isini galee gabbar. Kana laal korma jenneen teenya hoo Itoophiyaadha dubartii fiddeen imaaratii keessatti sargii gooti. Ganaa nurratti wacii biyya ombaa keessatti asliin immoo maal godhaa Itoophiyaadha birdilibsi saddeet ajajeen as fida gara Kaayiroo. This is jagna jechuun kana gaa jagna hati deesse. Rabbi dingilii qabee eegan hoggaanee itti qabsaa beektu maakiin akkanaa hin garafa maakii. Galata warri maakii jechuudha silaan akka maalti silaaluu qaba akka dhugaa rabbii bakka isaa silaaluu qaban. Kabachiiftee maakiin dhuduu sibira jiraachuu baatte asli qalbii malee dhugaa rabbi maakiin dhuduu. Maqaa keetiin Kaayiroo keessa taa'uu osoo baatte qaata kuffisanii qaata baxabbatan. Ani amma oduu sibira jiraadhe qaatan guddaadha. Wannan Dubaay keessa taa'utti narraa funaananii fooloo koo kuffisanii na jilbeeffakisanii narraa funaananii maqaa na balleessanii micayyoo duraan akka malatti wal galan nu galmi illee walitti dubbisanii nu baxabbatanii dhuufuu mana hin jiru gaa safara kana sii galee kanaaf namni konfidensii qabu tokko harka gaafa buute harkaan baatu jabaattee xanka argattee gorsa isaatiin sodaa isaatiin cimta. Sii galee maakii garuu laali nama meeqatti duula ana amma Oromoo bichaatu na kala kana malee namni biraa namni natti ufuun qabu Amaara waliin ga'u na jaalatti jarri. Maakii molaan Amaarri hin jaalattu Tigreen hin jaalattu. Oromoo akkana bareedu burcuqqoo fakkaatu qabdu hin jirtu bara. Takka 0-0 takka. Dhiira bareedaa Oromoo keessaa tokkoffaa. Kanuu immoo kan nagarramu. Kanuu singilii kataan dura fuudheetiin hin ariin. Kana immoo kasi garramu kasi dinqu immoo tokko sitti immoo isa dhumaa. Osoo ijoollee karaa keetiin oduu osoo ufuu baatee karaa biraatiin osoo ufuu baatee maaltu jira beektaa? Maaltu jira beektaa? Footoo isa yaachis gitaa isaa wattan ዛሬ ቁርስ በር ላይ ያን አረንጓዴ ያለው አይደለም ደግሞ ጥጅት ይወጣል ያሰጠሽ ምን እንጀራ ነው እሷ ይዛ ወጣ ነው ማን ኪሳ ማኪነት የኛ ቤት ያመጣ ሁሉም አሉ ማክሲነት ማክሲና ምንድነች ረጅሟ ምስኪ መስ መጣሊ ምስኪ መስመጣ ወጣቻ ሰው ነው አርገን በቆን ሲገለ ኢሶዳ ኒፍቱ ጋቲ ማለፊን ኒፍቱ ቆፎሶን ታነ ልቡ አትጋጋፉ መውልት አገናኛቱ ሰኔ ወኖ ጀለንጎ ሰፈር ክልክሌ ከጀለ እንገልቺን ላቲን ከበጃዳን ከሰ ፍዴ ሰርፕራይዝ ነው ቦት ኑሞ ከምታ ነጋ ወረ ዱባይ ኮኒ ሀባባ ባነ ሸንቄ ባራምነ ቦሌ ከኑ ኩምቱ ከነባሩ ሸንቄ ባራምነ ሙዳኒስ ጊዜ ሀግኔ አስሊጎ ላይቪ ሽንት ቤት ጊዜ ባነ አስሊጎ ቲክቶክ ሀቲ ተኛ ጥርቅም ኑወራበተኒ ሀቲ ተኛ ቡዳ አንትርግም ጋፋ አች ገኘ አስደብኑ በሪሳ ተነቡተ ነምቸከና እንጅሩ ቡዳን ወርከት ቆርጥ ኦሶ አማ ጋፋ ገኒን ኡትሰ ኡዱ ላይቭ ረት በውባን ጸጥ የነ ወልጉ እነ ገለኛ ተከኛ እነ አዳንጋለ ወዲሎል ሲገለ ኑ በቃ ወርዱ ባይኩን ጋፋ ኢራፊት ፎቶ ቪዲዮ ጋፋ ሰራተኛ ወደ ኢትዮጵያ ራፊት ቪዲዮ ሀበባ ሀርክ ካይ ቦደ በከነ ቡተና ሰይኩን ቀብዱ ኢራ ቢያይ ፍዱ ሀባባ ወርክ ካው ቪዲዮ ገቱ ገለክሱ በከነ ቡተና መሰኒ ነገርቱ ቦድ ወረ ዱባይ ኩን በቃ ካሜራ ሉቡፍ በርባዱ ካሜራ ኩን ደቀነኒ ኩን ካናፉር ተቀመነ ባይዘዌ ዱባይ አቲ አም ዱባይ ታቴ ጋ እንገደ ማኪ ሆተነ ኢድለ ዱንያን እንጅሩባ
engadda sigala taa'ee kolfee akkuma Dubaay sassa'anii mee nutti agarsiisiga. Oduu dhiira Dubaay taate egaa habaaboo saddeet itti guurtee ati kan laal hambassaadhaa oduu si buufatanii duuba garagaltee laaltu footoo isaan amma. Naa kennan bar. Leenca naa kennan bar haa galli. Sigalan ta'a oduu hambassaa saddeet illee si buusaa sigala dhaawne kolfata dhaawne garaan na dhukkubela. Gizee ati qiittee maasa. Dhiiraadha nyaatu garaan na dhukkube. Yoo garaan na dhukkube dhugaa rabbi gaafa san qo'aa isinitti agarsiisaa hedduu nana sani hundumi nama meeqa saalle sagaqama sangaa itti agarsiisee bira baatati chawettani maaliif maallaqa warra nama bitu baay'ee rasuulaa jarri taa'ee si eegu sun garri giiftii si kennee abaaboo goffoo si kennee taasisa warra birrii barbaadu warra kuma maallaqaan nama bitu san warra daabboo birritti jijjiiratu san isaan daabboo yookaan daabboo dubartii footoo kaafatee birritti jijjiiratu san warra kuma viidiyoo bilginnaa maallaqatti jijjiiratu warroonni kasi kanne kunoo seera taa'ee nutti agarsiisigaa yoo sun warra kan jaartii isaa viidiyoo waraabee poosti godhu san isaa. Online. Farangitu batayaan barbaannaa kan ta'u mati. Daabboo ta'e faranjiin bitti. Maarree lubbu gurraatti namatti teenya bariin jaalatu. Meega kiiloo meega. Dhugaa rabbii tummaa bochii maltee na du'e. Kiiloo meega. Kiiloo miti jaan. Faranjiin jaan daabboo abashaa. Ijumaan arguuf abashaan gisee baay'ee qullaa afaan dhiqattu shaaworii faan galtu bishaan hin daaktu agartee baharii faan deemtu. Abashaan yeroo hundaa waan birrii hin qabneef hin deemne. Yanga abashaan qunxaa faa godhattii qoxxolee gad deemtu miti abashaan. Bareeddu isaan immoo abashuma kana arguudhaaf viidiyoo. Daarii gurraatti isii kana uumaa rabbi ta'anii kan xuriin gurraachise kan. Hee aslii koo. Kan xuriin gurraachise dimbara qabu kana uumaa rabbi ta'anii ilaaluu biyyan. Tummaa bochii faayaan qabdu irraa waan gattummaa salaa gageeftii ta'e deemee kee bara dhuuboo si aboon maan nutti bocha. Hee lubbu buloo kan godhu gaa rabbi maa bochii immoo jinniyaa maaltu salaa du'e ombiin kolfaate maa bocha. Irsi kee osoo boqote nuti galchaare gagii deemasi. Lubbu gisee Itoophiyaa kana gallu. Kuraa bitadhaa warri mana aslii jirtan kan daabboo addeessu. Saamunaa daabboo addeessu. Warri Firansii jirta warri kanaaf itti agarsiisa lubbu itti agarsiisa. Agarsiisa. Beera 2,100 as jira beerri qofti. Yaa gooftaa Yesuus. Maas yeraa gootiin jaabara. Yoo tanaa fuutan itti qabda. Kunoodha. Maaliif isin qibaatii fakkaata? Rigduun beekmati kan goommana firee goommana. Kan buddeenan buusan. Isa goommana ta'utti erganii fidanii. Isaan akkaatu bakka gurraacha rigaa hin ba'a. Gaafa biyya arabaa kana gallu asli koo. Qolsi kan ta'e. Isaanii. Tokkichi habbaan tokko eessa jira. Warri daabboo irratti gurraachofte. Maali ajoo? Baalagee. Warri daabboo irratti gurraachofte loluu eegale jala. Daabboo maali ajoo? Safuu jetti. Warra irratti gurraachofte lolaara. Daaraa ibiddaati rigaa iqamarra kan irreen waan jiru dubbanne maa sobneenu sobuu qabnaa dirqama. Abashaan gurraattumaa ta'e. No, warri dalagaa qabuun kolfaa jira warra irratti gurraachofte lolaa jira malee nu saaxilan jedhe. Si yaadaa tofte. Lubbu amma haadha faaxee kasi gaafate akkam jira? Dureessaa? Haadha faaxee. Meeqa sii kaffale? Ana lubbu an dubra haa? Gatii gadi hin qabin dhugaa rabbii asli an dubra. Durba qaxii moo? Qaxaxillee goone akkatti qaxnaa waa'ee Oromoo qaxnaa godhoonan qax godhe. Harkaan hun tuqneen lubbu gatii gadi cabsiin kan koodaraa. Rikaardii cabsuu feetaa? Eeyyen. Awwaan biraan barbaadu. Tokkichi mooyii kaayiroodhaa fiddee barri dura gattee balbala bichaa akka bantuun barbaada. Balbala bichaa bantee sapiraayiz akkana gootuun barbaada. Hamma barbaada siyaa kaffalan. Amma akka shamarran Oromootitti rikaardii gabbaraan tokkoffaa akka jiru maki. Gabbara bichaa mati dubrummaan isiitu addayyaan. Ageenye. San ilma. Dubrummaa alattu safuun isiitu holubbu safuun isiitu kabayyaan isiitu qalqal jetti moo. Oduu takka taatee kun hojja keessaa nyaatta kana gubbaa teessee areeda kana. Meka sitti kan ijoollee Oromoo silaa oduu kan biyya biraa taate kun areeda qaqqabdee.